akkam jirtu Waaqa galanni haa ga'u as geenne hordoftoota chaanaalii Jaldoo 15 YouTube channel warra ta'an fi kan ganaa itti dhufan hundaafiyyuu yaada bareedaa fi hubannoo wanta irraa argattanii fi wantoota beekumsa fi istiidiyoo ittiin hojjetan keessattuu warreen YouTube chaanaalii qabanii fi warreen YouTube video edit godhaniif chance guddaa jira. Applicationii wayii isin beeksisa. Applicationin kun YouTube Create jedhama. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa keessatti Google Play irratti hin argamu. Isa sandammoo akkamitti akka argattan isiniif hima. YouTube Create applicationii mataa fi YouTube'n qopheeffatee kan 2023 kana keessa ji'a Janawaarii ji'a lama kana keessatti kan gadhiisedha. YouTube video hojjechuudhaaf baay'ee kan namatti toluu fi kan akka gaarii hojjetuu danda'udha. As keessatti wantoonni argaman fakkeenyaaf YouTube duraan KineMaster, CapCut saniin edit godhaa turre. Amma dammoo YouTube'n kan mataa ofii kan qopheeffate YouTube Create jedhama. YouTube Create'n wantoota garaagaraa footoo video edit godhuudhaaf bataam itti kan namatti tolu. San keessaa dammoo wantoota akka sticker animation garaagaraa subscribe button YouTube yaa TikTok yaa social media jechuudha. Hunda isaa of keessatti qabatee jira. Akkaataa itti ammoo video edit itti godhamu video itti aanutti isiniif gadhiisa. Ammaaf YouTube Create maal akka ta'ee fi applicationii video editor kan godhu kan mataa isaa kan qopheeffate qofa isin beeksisuu barbaada. Applicationii gaariidha. Warreen hojiirra jirtan dafaatii applicationii kana barbaadadhaa. Galatooma.